مباركة دبسي أباب دي كم تجيب تاتي أما نجاي كتبت دقيقة ما تكو واسرة مالي بيتا بابني نمنيسي والإلدي ما جرى بكر جتي شبوتي نمني مكان سوا مموز سندو وان سرة جاي وانس بالبلان نانجتي أمتاي فقوليتي نمني بكر بربادة تها بربادة شدوس أكثر سوام من رابع توجراتس وانا رفض توجراتس أمتاتي ميتي أكسويا مالي بيتا نمني ميتا निकाल के बर्बादी फकेंजे बर्बादी थी घर बर्बादी थी कतारा मना मामी थी कुनिमो अबानी मासी उनके यू वरना गिन्ने के बर्बादुला मेनुला खाना ना तिरुबत wanti yurfokofan wanti hojjeme kun waan namaan hojjetan nami kun nama anis beeku kaatis beeku dandeettii waan si himu ammoo tinuu qaaman na biratti argamee gocha kan narra raawwate lammii biyya sanaati uummata afaan keenya kan hin beekne uummata gurraacha jechuudha. Armaan dura narra geggeessu turanii ka guyyaa armaan dura ka guyyaa paarkii kee jiru milkoofneeti kaartaa kun ammoo tinuu mananna raawwatanii kun milkaa'ee fi jira jechuudha. Garuu uummata waan kana narratti hojjete kan yoo amma maqaa isaanii eebalu jedhee as baase waan baddu dhalataa jedhee yaada. Saniifuu maqaa isaanii saaxiluus hin barbaadu. Akka Oromoon waliin buutullee hin barbaadu. Akka namni sun saaxilamee fuula dura kiyyaaf guyyaa lama keessatti akka duniyaa kanarra hin jiraanne hin beeku namsa maqaa isaa ho'a. Biyya tana kee jiraachuu dhiisa. Saniifuu maqaa isaa waamu. Biyya kana keessa jiraachuu dhiise siin jedhe. biyya tokko keessa jirannatti warra biyya san jirutu waan kana sirra godhe jechuudha. Namni sun biyyuma san kee jira. Nama biraatiin hariiroo walitti qabaatu malee kan jiru anuma wajjin. Nama biraa jechuun akkam mucosii isaa godhanneessa. As biratti rakkoon isaanii maali sirraati? Fakkeenyaaf namni tokko sababa jira bar sababa kanaan naxamaduu danda'an jettee yaaddu sababa fakkeenyaaf maali? Kan akkatti lubbuu kan kee guyyaa yoo dubbatte maqaa isaanii lubbuun kee guyyaa lama keessa kan badu maali rakkoon isaanii maal sirraa barbaadan? Waan isaan irraa barbaadan hin beeku. Uummata akka waan kanarraa barbaadanii yakki kan kee kana waan kana nu goote waan kana nu jette wanni takka isaan ragaa qaban kan yakka qabu hin jiru. Nama Oromooti. Abbaa abdii fakkeenya namni tokko yoo nama qabe waan ittiin nama sodaachisfaa jira waan akkanaa gootis hin beeknu waan akkanaa hin godhine yookiin kana dura waan akkanaa maa gootis hin jedhan. Wanti jarri irraa of eeggannoo sii kennan hin jiraa? Jarri bar osoo qaamanne dhufanii afaan Oromoo na dubbatanii takkaafuu afaan beeku na dubbatanii waan akkanaa si goona waan akkanaa taate gocha akkanaa raawwatte akkanas si goona yoo naan jedhan sun rakkoon qabu. Garuu nama biraa nama uummata gurraacha maallaqaan bitanii natti erganii kana narra raawwachuu jechuun akkamitti beekte jechuun osiin hin jenne duba namni sun akkana si godhe akkamitti beekte? Yoo hariiroo takka walitti hin qabaanne taate namni kun fakkeenyaaf amma nama biraa eegu qabaachuu hin danda'ama biyya tana keessatti nama kana dura jechuun naan jeetu jira fakkeenyaaf nama Oromoo son ta'e nama nafxanyaa fakkeenya siin jee namni naan jee hin jiru fakkeenyaaf yoo naan jee abaluu yoo waan takka ta'e abaluu santu natti erge jeetiin sammuu kiyya keessa katabadha nama sanii jee abbaan fedhee namni tokko yoo isa tume kan nama kana namni jettuu hin qabdu.
Maaki namatu waajjiraa jira beektaa yeroo tokko koomentii jedha amma alii edoo fa'aa warra keenyaa keessa ture namoonni garaagaraa. Dhiiraa waan kana miidiyaa irratti akka haasa'u hin godhina. Wanta haasofsannoo jiraate keessaan garee godhadha. Haasayaa wanti gaafatannoo jiraate keessaan gaafadhaa jedhan. Ani nama yaaduma kanarratti yaadni isaanii anaafillee naa ta'a. Maaliif namni biyyaan baa jiru waan nama mudatu hin beekani, waan nama dhufullee hin beekan waan ta'eef. Isarraallee haga argaa jirutti baay'ee garaa babbanee waan kana haa ta'uu hin barbaadu. Kanaaf wanti gootan yoo jiraate abbaa abdiitiin haala amma irra jirtuu fi akka nagaa jirtu wama dhugaa amma irra jirtu uummataaf himi. Maaliif mana mubaarakillee dhufanii anattillee dhufanii maakii jarallee deemanii bakka hundattuu abbaan abdii maal ta'e maalirra ga'e jedhan. Waan tokko waan irra jirtu uummataaf himi kanumaan booda dubbii garaa babbannu yookiin ammoo miidiyaa irratti tarii yoo waan hin taanellee dubbate. Namoonni kunneen yoo tasa viidiyoo isaallee argan booda rakkoon biraa dedduubaan itti dhufuu danda'a nama kan. Nullee ammoo yookiin booda jaratu haasofsiise maalillee jechuu danda'a namni kenna. Kanaaf haaluma amma irra jirtu uummatatti himi wanti si gaafannoo jiraate keessaan garee miiseenjaraan godhannee haasa'uu dandeenya. Akkas goonee haasa'uu irra wayya. Dhugaa rabbii dubbachuuf Nasri xiqqoo sii burjaajidumti dhufnaanii namni keenya sirasi walumatti ka'a wal dandeenya gatitee walumatti kaa'amuu kana dhufe naani ijoolleen karaa darbuuna dhawwanii naani kan dhufus godhe malee bilbila iyyuu kaasaan jiru akka carraa kaasee ganamaa kaaseetti bilbilaa jira al tokko kaasee cufe al tokko kaasee ana mubaaraki jennaan bilbilii seebiin godhannee mannaan jedhee sana booddee waan jirtu dubbannee finne an dubbachuun barbaadu utuman jedhu naa tolseera dhugaa rabbii dubbachuuf. Inni dubbachuu hin barbaadu jedha. Sana amma viidiyoo finne haasofsiisaru. Kanaaf obboleessa keenya abbaa abdii rabbii si waliin haa ta'u guruppii ijaarrachuun keenya dirqama. Abbicha dhimuu hin baasu. Abbicha dhimuu hin baasu. Hawaasa bal'aa qabdaa. Inni muutu lafa keessa nama balleessa. Yoo qabatamaan beekta ta'e waan beekturraa nama bira kaadhu. Yoo waa biraallee hafte nama bira kaadhu hin seenoo bulu. Sagalee dhumaanuu waraabi nama amantu bira kaadhu. Yoo inni gonkumaa itti dhugaan sitti himaa Nasrii jaallatamti Nasriitti sagalee waatsaappiidhaan Nasrii dubbiin akkas anaaf si biraa teessoo illee lafa kaadhu. Dhugaa rabbii miti Nasrii. Uummata akka rakkoon qabu dho'eela waan dhugaa jiru waan qabatamaa yoo nuti meenuun dubbate nuti obboleeyyan isaati kenna rakkoo takka illee qabu waan jiruun ammoo abbaan abdillee ila waan takkitti jira abbaa abdii. Lubbuun abbaan hin eeyne waggaan hedduu jettu Oromoo yoo mammaaktu. Irra guddaan abbatu feeka. Even biyya akka keenyaa biyya Afrikaa maal kanaa miti biyya ammaan jiraadhu kana Dubaay seerri isaa dhibbarraa dhibbatti eega. Seera cabsitee namatti illee namni seera cabsee si dhufu hin jiru. Daqiiqaa 4-5 keessatti bakka rakkoon si eegamittuu seerri si dhaqqabuu danda'a. Haa ta'u malee anummaan kun bakka jirutti sa'aatii agulii deemuu akka hin taanetti deemuu bakka waa qalbii si shakkitu bakka diinni kiyyatti argamettee yaaddutti argamu nama hin taane waliin baallamattee deemuu kophaa kee deemuu dhabuu waa hunda irratti of eeggannoo gochuun ammoo gahee kan keeti. Abbatu feeka. Yoo ati feete san darbee waan sitti dhufe ammoo kaan uummatattiin gaatta kaan rabbii keetitti ol kennatta jechaadha. Kanaaf wanta siidhaa moo jiraate of eeggannoo guddaa godhi baagala keessa jechuu barbaadan qabatina. Kanuma jedhaa. Abbaa abdii gara filanan qabanaan jetti sanaani namoota eeyyamte guruppii ijaarree achumatti haasofnee achumatti waan ta'u qabu goona shi yoo barbaadde taa'ii yoo barbaadde cufadhu ba'i. Cufadhu ba'i kana sana. Osoo danda'ame abbaa abdii silaa kiyya yeroo muraasaaf waa'ee kana yoo dhuftee akkuma dura taphadhu deem malee waa'ee kanarraa baay'ee hin haasa'in. Maaliif adaduma namni ajandaa godhataa deemuun namni diina namaan akka namarratti xiyyeeffataa deemu godhanii beektaa. Even amma nummaan waliin dhufnee abbaa abdii si waliin jirra abshir waan jiru hundaan osoo amma namni kan jedhuuniti boru dhufee shiftammaa wayi nama 4-5 hin fuudhanii uummanni Oromoo birrii haganaa fida kinoo si waliin jira warree dhufun si yaada qaboo jedhan rakkoon akka namni xiyyeeffannoo keessa galchu godhanii beektaa. Kanaaf namuu akkuma waayuu hin uumamnetti qalalli godhaniitumaan ka isa dubbisuuf isarra naannoo barbaadullee ka dhugamaan isaa quuqamee qarqaaru barbaadullee warri nurra humna qabullee horiidhaanillee yaadaanillee namoonni akkasii illee jiraatan keessumaan haaloo jedhanii dubbisanii waan garaan isaanii yaadde waan qalbiin isaanii yaaddisanii bira dhaabatudha. Dirqama waan godhan hunda miidiyaa gubbaan lallabuun dirqamaa miti jechaadha. Annaa kanuma jedhaa waan dhuftee yaada kee kennatteef galatoomii isin wanti hojjetta yoo jiraate jedhaatiin naa goolabnu ajandaa kana. Kalas. Kanuma. Rabbii si haa eegu bakka Rabbi isaa eegu
miseenjara irratti akkasii walaa garraa jechuudha. Nasreen ni gurgurtaarte.